keenya nuufuru dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame, sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya, biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun se'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti. Yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feemanu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuufuru dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame, sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya, biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun se'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti. Yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feemanu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuufuru dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya.
yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'uu miti. Sirni sun jijjiirame, sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya, biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun se'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan nuun qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti. Yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feemanu haasofsiisaa deebi'aa ture. Furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya, mootummaa lafarraa nu buqqisne, mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'uu miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'uu miti. Sirni sun jijjiirame, sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya, biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun se'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan nuun qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti. Yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feemanu haasofsiisaa deebi'aa ture. Furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya, mootummaa lafarraa nu buqqisne, mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'uu miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'uu miti. Sirni sun jijjiirame, sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya, biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna.
uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummata Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u. Mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachise illee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachise illee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feemanu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenyaa ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummata Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u. Mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachise illee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachise illee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feemanu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenyaa ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummata Oromoo suusii hin qabu.
Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u. Mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u. Mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a.
namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataasaa dhabuusaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feeman haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataasaa dhabuusaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feeman haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u,
mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiru si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuu itti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu ture. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feeman haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiru si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuu itti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu ture. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feeman haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan.
kaayyoon isaan lafarraan buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu sinii gala miti. Nuti har'allee jechaadha kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuusaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasne Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasne Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraan buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu sinii gala miti. Nuti har'allee jechaadha kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuusaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasne Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasne Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraan buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa jiruun si'a. Doolaarri kun yoo
seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu sinii gala miti nuti har'allee jechaadha kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'u kana miti kaleessa Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera yoo lubbuu baasuu barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuusaati otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti tolaanis badhaasaanis Gabrazaadhigis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa ture rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne mootummaa rakkina keenya nuuf furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti sirni sun jijjiirame sirni nu barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummata Oromoo suusii hin qabu uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u mirga hojjechuu danda'u mirga barachuu danda'u mirga lubbuun jiraachuu qabu garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha kan itti beekuu qabdan kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu sinii gala miti nuti har'allee jechaadha kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'u kana miti kaleessa Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera yoo lubbuu baasuu barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuusaati otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti tolaanis badhaasaanis Gabrazaadhigis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne mootummaa rakkina keenya nuuf dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti sirni sun jijjiirame sirni nu barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummata Oromoo suusii hin qabu uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u mirga hojjechuu danda'u mirga barachuu danda'u mirga lubbuun jiraachuu qabu garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha kan itti beekuu qabdan kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu sinii gala miti
nuti arrallee jechaadha kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuusaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu ture. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu fe'ama nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuuf furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasne Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya yookaan immoo Baqqalaa kaasne Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaan hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu sinii gala miti. Nuti har'allee jechaadha kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuusaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu ture. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu fe'ama nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuuf furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasne Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya yookaan immoo Baqqalaa kaasne Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaan hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu sinii gala miti.
nuti har'allee jechaadha kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuuf furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu sinii gala miti. Nuti har'allee jechaadha kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuuf furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu sinii gala miti. Nuti har'allee jechaadha kan inni
qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsuus hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu fe'amanu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan nuun qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsuus hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu fe'amanu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan nuun qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna.
abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u. Mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiru si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan nuun qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha. Jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feema nu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u. Mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiru si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan nuun qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha.
Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jecha.